Higa Somale jaarso kare galtee kan akan dageetti kan hin beeku. Amma daandii dhugaa kunuunsi goosisaa Somaalee Oromoo. La ummata hedduu tokko amma jarattiin gartee ganda wallaggaatuun illee ama afaan ol dubbatu ganda wallaggaa kana malee jarree amaaru achi amaara isaanitti haa galanii isaanii nuti Somaalee kalam gada araarafaa Somaalee gosaan Oromii matti galanii Oromaa Somaalee gada araarafaa gosti isaanii shanii mootii waan Somaalee akkasii arsiin kunillee beekee 50% Somaalee 50% Oromoodha. Harargeen kunillee 50% Somaalee 50% Oromoodha. Akkasii 50% wal keessa laakamtee amma kalaas walii aruustoodhaa deejiru. Kalaas amma Amaaraa fi gandi Wallaggaatillee akkasii 50% isaa Amara 15 Oromo wala kami arbusto ya convius te hejra Amara gargar hala pinenjo amsani itu suman len muhar kafa date kasi tiki asa hizaba sanille gorata da wada jara kai hizaba ko dachu gabu akanuma hizaba male afana mala tani nama jala ya uku Oromo ta rumma jala kana amma lamma magarsa kun tigre afan Oromo be tigre isi jolle bitani Oromia keessatti kophee suula naqanii afaan barsiisanii obdiyoo godhanii achirraa isti hara qabattee dubbatu tigre amma eenyu maqaansaa namichi eenyu maqaansaa hamma TV Oromoo banatee xaxaxaxaa jechuu kunillee tigre afaanuma Oromoo barate Oromiyaa keessatti galeemmoo tigre jarra kun akkasitti adda wal babbaadhaa jara fayyada grupi lal wobo ete maratu kana sisi sama maratu da jaratin kala marata ada bukan jaratin kuning abo lal wobo umet itu bukan rasa ya te au sebelah menasihkan abo lal wobo meme wobo tam tukare lalam jame ga hamas marata isa an bulat dia te bicara bukan lal jinjang foto kata ni mereka amma selagi ya kawe do itu hasani lali jinjang ini lalta me amma wane fitness ada lagi dua asmara hai sama lalta gamma mali gamal itu bo lali jinjang tapi jahat ika marani te kurba to ko fa kata kawalin tala puture samsonai tv lobe hawo jinjang kabe asmara deke interview dawa ko Wajib dalam kultur ada sampai ni kata saya busir murate ada lira ada kamu lagi. Iga orang kita na ragu bure kita kamu murate asmara deke foto angkase Facebook kana ramah mat. Iga amma kasi wana kana tanunta game kana tanunle bakata bakti Oromo tu ni tarar ke tu nilang salat anu bitte lira usted cuma hakto panna o jare khatfish higa Oromo ni sakumo dulota paranci rab ikan tamase dulota paranci mana jadi mofi beta araddaadhaa ta itillee irra taa'anii itillee asirra kaayyatanii haasa'u baranii miti kun hujii ummataati Hujin ummata ta itillee asirra kaayyatanii haasa'u baraniin haasa'anii miti. Ililli sun olaftan kun wani sun ofii dhaabtan kun hizaabara nama macheesseeti emotional nama godha. Shanummaan si keessaan dhumne. Kitaaba takka addaan qabee dubbiseen beekneef duuba guuree amma kun wani kanaaf wallaan agarsiisa. Namni kitaaba dubbifteen beekne if duuba kaahuun qaaniidha. Kitaaba takka addaan qabdee dubbifteen beekne. كتابة بكسر عن سوسوني كتابة زلالة بتشوتاو قدويلي فاميلي دولار را بتة إفدوبة جورتة كاميرا دركاتة دركتة هاسون نما كتابة سندوب بسنا منقوط سنيفو فيسبوك كذا كيسا سيحات أو فينتان سينجل توتا أكان جرخان جلشت بإذن الله تعالى حكام أبت إيديما وقررت تين الكت إيديما منا كنا كيسا سينجل توتا يتو ربي وجد
hangam mana kana gubbaa si galchuu jechuudha. Kanaaduma dammayxeeti sit dhagaamee wayii yoo akkana godhuu baadhee wayyoon borgarma lafaa ka'ee feesbuuk irratti beeka akkana godhuu baadhee dhufee itti haasuu baadhee abalufaa yoon fixuu baadhee feesbuuk irraa wayyaa rabbii kiyya maal taatee obboleessa. Barraaqaa naman ta'in kana. Ilaal namni siyaasaadhaa namni waa beeku haasa'u ragaa jeeti haasa'u hangaasa suuta. Haasawa itillee barcaadhaa namaa qabanii nama jalee deemanii baadiyyatti haasawa baruun beekaa naman goosistu. Akka caffee raamsi dubbatu laali. Suuta osoon aarse maaltu si aarse? Facebook gubba jirtaa maaltu si aarse? Maa dallantee kursii dhooytee way maaliif suutan dubbanne si dhaga namni ni? Bara kun cuftu mallattoon ammaan siima kun cuftunuu mallattoo wallaalummaa kee uummatatti himaadhaa jirta. Hangaati gabbaatee namaan assalaamu alaikum jechuu sodaattuutiin si godhu ta'an. Nabeet akkaan uummata kaanis godhe siin godhu ta'a ammas. Siin godha yennaan ammas siin godhan. Arrarraa eegalii sadarkaa hojii yoon godhadhee ansitti gadi dhufnee na agarta jechuudha. You need to know the person you are dealing with, my obviously. Namnin wajji haasu kun nama akkamii namnin an abaaru kun namnin an yakkuu barbaadu kun nama akkamii cafeeraa misin beektu. Leebaa muculaqa. Kitaabni if duubatti guurte khani goodwilliidhaa fi faamilii doraarii guurte kuni sin jijjiiru. Mee gattaa yeroo fudhuuti dubbise kitaaba kana. Wikipedia wali qabatte kanaa mee gattaa dubbise. Encyclopedia wali qabatte kana mee gattaa dubbise. Sai waan biraan dubbistu kitaabni if duuba guurte hundinuu Wikipedia fi Encyclopediaadha. Mee kitaaba afaan Oromootiin barreeffamuu dubbise. Xiqqoo waatu sii gala. Xiqqoo sammuun tani jijjiiramtee jedhee abdii qaba. Waa dubbise. Internet gubba jirtaa. Take your time and read. Kitaaba bittee if duubatti guuruun si fayyisummaan tana zaman ammaan kanaa kana. You don't need all those books. If duuba kaa'u sin fayyisu godha. Namni zamana internetii zamana smartphoneedhaa kitaaba barbaadde hunda seelfoonii kan irra dubbisuu dandeessa. iPad irra dubbifta, kompiitara gubba dubbifta. Kitaabni if duuba guuran sun all the school. Bar dabree jira as quba qabdu. Sanuu namaatu harkallee jettee yaaddu. Kitaaba kana namaan nu duuban laala viidiyoodha si waraabaa oolaa namaan laalallee jettee yaaddu. Namni bakkallee bar wal jijjiiraa. Namni kitaaba dubbisu always busy. Kana dubbisa kana karaa san godha busy. Ati akka dukkaanatti qarqabdee akka nama dukkaana gurgurutti akka nama dukkaana gurgurutti qarqabdee akka keessee tolchitee raasuu itti keessa bar kitaaba kaayyachuudhaaf miti hangaasa. Namni bar dubbiseetiif duuba kaaya hanfite. Kan dubbisu jirtu deskii kee gubbataa. Kan dubbisaadhaa jirtu deskii kee gubbaadha. Kan dubbiftee fixachi keessa yookaan kan teessuuf. Ati nama Oromoo loqonni keenya wal adda nu tokkoo miti. Amantiin keenya wal adda nuti tokkoo miti. Akkitti dubbannu wal adda nyaanni keenya wal adda mee Oromoo tamtu wal adda hangaasa rabbii jee. Naafi ati sadarkaa teenya wal adda. Ilmoon daa'imni an dhali xiqqoo namata afurii akkana jirtu. Oromoo wal adda because Oromoon takkaadhaan barsiisaa guddisa. Oromoon takkaa amantiin addan baane. Oromoon takkaa kutaan addan baane. Oromoon takkaa luqudaan addan baane. Oromoon takkaa. Bara Oromoon tokkoomtee mataa walii qabatte kanaati. Facebook teessee nuti waladda. Amantii waladda. Loqonni keenya waladda. Aksabtiin keenya waladda. Akkitti makmaaknu waladda. Akkitti waa faarfannu waladda. Akkitti sirbinu waladda. Aadaan teenya waladda. Waa meeqa keenyaa waladda. To be honest, mee itti yaadi. Mee Oromoo tamtu waladda. Yaa ilmaan miishinariidha. Yaa ilmaan miishinarii keessa guddate. Warra nu maleedha isin namaan deemuu malee nama jala deemuuf hin uumamne jettanii achitti isin barsiisanii achi baatanii Oromoo irratti Oromoon bilisummaaf mataa isin jala qabannaan Oromoo irratti alboo wayya galtan jechuudha. Torbaanumaati Oromoo waladda. Loqonni keenya waladda. Nyaanni keenya waladda. Moorreen keenya waladda. Aksabtiin keenya waladda. Akkitti makmaaknu waladda. Akkitti waa faarfannu waladda. Akkitti sirbinu waladda. Aadaan teenya waladda.
واميك أخينا ولد The next week Oromon Bafi Kaba Kibba Dugala Wajin Abate Hirirabat. And Slan City Guyas and both as Vendubak, Lugan Siva. Oromon will add the Ramnije in history of Pilon Takaumo Dungeon. Tigre Taka Oromo will add Dungeon. At the social media Batae, Oromo will add Mali will add the local Nugo no will add Amontin. Somale jaso kare ko jalte chanda akan baget tiba kan imbe am dan di kuba ko min si gosita somale oromo la ummata tu to amma jarating darte gando lagga tunelle am awan or dubba gando lagga kana male jare amaru अच्छे हमारा जाने की आगल नहीं जाने से नुते सोमाले कलम गदा आरारा सोमाले दोसान ओरोमी मक्ति गलानी थे ओरोमा मने सोमाले गदा आरारा हम दोस्त जाने शनि मोती होने में सोमाले आकाशी अर्शिन तुम्हें लेंबे आते 50% सोमाले 50% तो ओरोमोदा हर के तुम्हें लें 50% सोमाले 50% तो ओरोमोदा काशी 50% लें तो वो अलकाइसा लाकमते हम खला बोली आदुष तो दादे जन खला अम्मा हमारा की गंदी वाला जाते ले आकाशी 50% इंसा हमारा 50 इंसा ओरोमो बोलेला हमें आदुष तो क्या हम व्यूज ते है ड्रामा हमारा गरगार खला फिर जो हम सनी फिर सुमान ले मुहर काफा जाते कैसे दिखे आ सकते हिसाब सनी ले गोरा दावा दा जरा है हिसाब को दच्चू बाबू अखनुमा हिसाब मले अफान नमला तनी नमजला या उकु ओरोमो तो rumma jala kana amma lamma magarsa kun tigre afan oromo be pega tigre isi jole kitani oromia resa tikobe skula na kani afan barti kani tigo ko dani achara istihara kabate du tigre amme nyumak anta namichi nyumak anta kama TV oromo banate ayo chukun len tigre afan oromo barate oromia resa tigre kalemo tigre jarro nun akasete adawal babat ta jara ya grupi lal wobo ete maratu kana kuli sama maratu da jaratin kala marata ada bukan jaratin kuning abo lal wobo umet ite superate ya te au tulla mena shaytan abo lal wobo meme wobo tam tukawere lalam jamega hamas marata and bulat ite bichado bukan lal jinjam foto hasani barat amma sila ya kawe do foto hasani lal jinjam ini lal ta me amma wane fitness adala idu asmara hai samala ta gamma mali gamal du wobo lal jinjame tidak. Ika, marani te. Kurba to kofa bikata walin tala puture. Samsonai TV lobi audio inten kabate akmara deke. Interview nawa kofa. Wachi tala puture da sambane takata. Haseta busira murate da hilira sa de pamurati. Ika, oromo arat ke tanah ragu gure ke hai kamurate asmara deke. Foto hasil Facebook kana mamat up higa amma kazi wana kana tanunta game kana tanunle bakata oromon tuni tarar ke tunille salat anu bitte lira usted ma hatto panna o jare khafish kadir marto rakon kabu sinin debifna yo خي mana خي سيراتني ديبسنا خدير مرتو نو ديب سي تشاجرني مي خود دبي ايدي فما يا اخي كونكشن خدير ادمره جروان تي خدير ديب سي تشاجرني ور تنافس ديب سي ميمي ودي بيمي خبر تنافس
qabsoo adda bilisummaa Oromoo baantaami. Qabsoo adda bilisummaa Oromoodha. Itti ciccinne hanga ammatti hanga biitii hundinuu irratti dhiiftutu takkaa dhiifnee hin beekne. Oromoo tanaa walii galatti itti ciccinneeti. Oromoo arra dammeeyte tana nuutu itti ciccitee dammeeyse. Nuyi beekuu qaba. Hanga seenaadhaan walii ragaan bahinitti Oromummaan taatu. Hanga seenaadhaan ragaa waliin bahinitti. Hanga dhiirummaa teenya waliin quudhinitti. Dhiirti dhiiraaf hin quudhine ammas dhiira miti. Oromummallee takkaa gartee Oromummaa ka tokkummaa je'ee bara meeqa lallabaa bahees walliftootaanis qabsaa'otaanis aslii takkittiin hin siime bara aslii takkittiin waggaa 20 ol ilmaan Oromootiif daggalatti qabsooyteeti. Takkasii kumaantamaatu ciccitee hafe. Daggala keessatti meeqa ciccitee hafe harkaa ijatiyyaa tanaa. Meeqa Tigireen gorraate. Dhiira meeqa Tigireen gorraate babbareedduu biyya teenyaa. Kan gartee har'a seenaan isaanii wanni gadi galoonuu seena qabdii gartee. Gadi galottuu gartee waan nama gurguratettuu seenaa godhanii seenaa keenya dhodhooyse. Kaayuu qaba lafa seenaa. Arkitee qara gartee qara wal muruun gaariidhaa miti. Takka jee. Aslii takkittiin amata 20 laal amata 20 ol daggala keessatti hoggansa waraanaatiin qabsooyteeti. Akkasumas itti dabaluudhaan amata 18 guutuu hidhamte gaa. Dhalaan murtiin du'aatti murteeffamte ta jalqabaa addunyaa tanaa isi. Jaalurjii Koloraadoo kana jirti. Urjii sabaa. Gadaameessi isiin hojjetu. Qaruura gadaameessa isiitti nurraa naqan. Madaadha garaan keenya. Madaa. Anjoolleen teenya gaawwan fedhan dubbatan ittiin dubbadhu beer. Nu maraachaniiti. Nu maraachanii akki nuti yaannuufi akki nuti gartee jaalala Oromummaatti oofnuufi akki Oromoon itti oofu garagara akkaataan nuti itti jaarruufi akkaataan isaan itti diiganis garagara. Nuti ni jaarraa ni diigan Oromoo. Wanni diiganiifis barbaadina aangoodhaatiif Oromoo diigan. Jaalala aangootiif Oromoo diigani. Nuti gartee dhimma aangoo sanis dhimma Oromummaa malee dhimma waan takka irraa qabaannee hin beeknu. Waan takka Oromummaa irratti arganne dhugaa si himuun. Sooba waan itti argan nuti fakkaata. Sooba Oromummaa irratti arganne. Usneetti cufnee gartee akka ilmi namaa gurgurree irraa tattaa'uu dandeenya. Gurgurree. Abbaaniif hin gurguru malee wallaalaa ni barsiifne enneeti malee ammallee as deebi'anii waa'ee qabsoodhaan irraa barachuu danda'uudha qaban. Tasgabbii fi obsa barachuu danda'uudha qaban. Kana dhaabni adda bilisummaa Oromootu beeka. Dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa jiddugala qabsoodhaa gartee Oromoo hunda keessatti hin amannu jeeti. Oromoon siyaasaanis bilchaataa ta'e. Oromoon gartee dabarsee nun kan hin diinaaf. Oromoo gartee lafa hubbannaarra qubatu je'ee keessa qubate. Jiddugala qabsoo uummata Oromooti akaleessas. Nuti har'as Arsiidhas miti. Harargeedhas miti. Wallaggas miti, Shawaadhas miti, Walloos miti, Jimmas miti, Oromoodha. Kan kana fudhatu wajjin tarkaanfanna. Nuti Oromoodha. Warra tandaa abbootii siyaasaa immoo kutaa fi gandaan. An hoggayyuu isaan kana irratti hin firraa itti dubbadha gartee. Isaan kanatti hin dubbadha. Uummataa miti. Asii waan takka waan godhe qabu, baalee waan takka waan godhe qabu. Yaadni amma keessa haadhumuuti. Toorumara nuti warri gartee dhaabattii sirkattanii
وان انتاني وفتن eenyumattu yoo ummata kan jaartan taate jaara akkasii achi rabbiin gartee jaarmee keessanuu rabbi isaan adiigu rabbi dhiiga namaa xuuxan gartee du'aa gartee warra jiraa nyaatu jechuun du'oota warra jiraa nyaatu argite walqixxummaatti oofnaa jaan walqixxummaatti oofu adda bilisummaa Oromoo jechuun dhaaba walqixxummaadhaati walqixxummaatti yaa naugaa jenne نوندا فولك تايجو هاتا همو أدى بالسماء رمودا وجاجنو بربو وبو جاجنو وبو تنا قرتين أمني وانتا وان براسي قرتي وبو تنا تجي تيجي نجولة تانية تدبني ما تنوركما أني هوكا وبو جولا نتيمي أو أكاديما سينيمون أكن أفاني وانا جوبان سينجيبو غوروري قلني تنا هندا ندم فجالا لسي خيسا جولة تدبني كيرت تدبني هن ميغا تدبني جولي بيجتين يا تشي دبمي قرا خين تدبني نما قد تتاني ليس قبصولي لي قلت دي نغني هندي قبصول رت دي سبدي نومي تي قبصو کرتے وراناس دغلت دي سبدي نوهي قبصو دغلت کرتے قبصول افسنن كايرو تناسيو تاتي ايتي چي نيت بنني امني هررگينا بيلي بيجرام بوكاني بر دنگدا بيلوينه ستفكاتي بيلوينه اتفاقاتا غرغري بيلوينه تيمتي عربا هو بقولو غرغرا امارينو نو خيسو كوفو فچو بر كانا بيخي بيلوينه تيمي قبسو متو اوروموتيف دچا اكستاني دغدس قبسو متو اوروموتيف دچا جولي خدا ديدمي ولت الاكونت على قرته كسداون لما دغرتي قبسو داف لفتين يرانو بقاسني اوسوسني مداوا لفرانو بقاسني مداوا جروتي جولي على قرته لما يغغنو فجاتني جولي تكيناون كوبا كبادو خنا هوندا غرتي اوبسينيتي غرتي مي اورو ماتا نجنه ديم نغرتي كوبا كبادو هاوي كتنا رتي سكتي جولي بتسني كس غدا كوبا كبادو واي اورو ما داو غاخاتي خجل كبا غرتي بيجالاتي بيجا خيسا اسبيغو جولي دي غرتي اني جولي امتا كاينه تو كامبدو اكاجي الله لا تتقوسلا اونينا لالچو تناسم فدو بي onnenu lallachu tanasin fedu wala mafgadin jannu janin sinje khobe te nyoga firra gabbafnus milan do ine firra babna janin sinje khobe te nyafgadin jannu khobe ngabru mada nama ka khenyatif gadin jannu ja rabbi khenya male oromumma tumman jaame lafa jalatti garte gosa fi amanti awal jarani lafa jalatti fi lafa jalatti garagara dubbin lafa jalatti oromummaa fi kutaa fi gandaa wal jaaranii lafa jalatti immoo wayyaanee hojii wal jaaruun eegasii nu ficcisiisuun waan hin malle akka kanaati. Gaariidha hedduu galatoome. Dubbiin tana waan taateef nuti ammallee taanaan ummanni Oromoo tokko nuti ummata Oromoodhaati. Ummanni Oromoo wanni dhumarratti dhaabuuf waa'ee dhaaba siyaasaatiin waa'ee gartee wanni siyaasaan beekne odeessitu gartee ummanni Oromoodha akkam facaaneen hima. Akka kanaati. Dhiigarraan tana dhangala'u jiru kan ammas biyyee nyaachisuu deemanii hangana lafaanee finneetiti aleessaa sabbootii teenya biyyee nyaachisanii arraas lammata deebinee biyyee nu nyaachisuudha deeman. Biyyuma nu nyaachisanii yoo gartee dhumuu taate maali qabsaa'uun gabrummaa turra wayyaa shanyiin nu dhuma. Igaaboo shanyiin nu dhumteeti shanyiin nu dhumu jiraatiti yaa dhiiroo. Walitti taphachuun maali? Yoo ni qabsoone jaan qabsaa'u baatanii mallas jalaa hamiin jee bulu. Maali ilmaan namaatis nyaachuun maali ilmoo namatti tattabachuun. Itti maraanne kanas kaleessaas warri maraate badeetuma akkasii hafe kanas nuti joollummaa teenyaan itti nu maraacha yaa dhiiroo. Anjirayya maal fakkaatuun jira dagartee dantaa wantaan qabu mootummaan birinti shaagallatoomu. Qabsoo Oromootirraa waan hin harkadeen qabu waan siif hin himu waan. Tanin qabu Oromummaa na mulqanii Amaara naan jaani siif hin himu. Ana tokko caalaatiin siif hin hima. Ali birraas akkasumatti mulqan boo jarra abbaa gadaatis numa mulqan.
kanummaan hin mulqine hin jiru boo woomanu keessa dhalataa hunda matuma gaddaa wayyaa dhiiroo akkana ta'a fook oromummaan akkana siif hin himuun yoo akkas taate fookii akkas yoo taate akkasitti deemnaan amaaraan kee farsiisuun hima ammallee taanaan akkasitti deemnaan isteetaan bilisoomna isteetaan kan fedhe waan fedhe barbaadda dhufi dandoo amaaraan kee farsiisu akkasitti kan ni deemna jaamete dabarsee shanyiiti nyaadhu jeesitti kennu ati gartee hogganaa shan fiddee ani waraana dhibbaa argee irraa baasee sitti kennu hogganaa shan fiddaa hogganaa shanii sitti fida waraana dhibba fiddaa waraana dhibbaan si hojii fida wal qixxummatti deemna jechuudha ati dhibba teesseeti gartee nama shan fiddeen hogganta aw waraana dhibbaan sitti kenna wallaahi way gawwaan daali akka amma duratti wal gawwaan sun hin jiru isteetaan akka Ameerikatti bilisoomneeti walitti fidannee bilisoomna harkitee oromummaatti adeemnu oromummaan wal tuttuqutaati gosaan wal tuttuqutaati qara wal murutaati haaftu hangara kiyyaan I don't care about say sadaqaa kadhadheetiin jiraadha walli summaadhaas galatee galata akkanaa gootuun barbaadu galata namarraa barbaadu bisi qabsu mirga kiyyaaf hin qabsaa mirga kiyyaaf qabsaa utaana nama suma qabsaa galata nama tokkorraa hin barbaadu rubii waan nuti goone qabsoo keessatti namni godhe hin jiru rubii waan nan godhe qabsoo keessatti hin goone qeyroo tana keessa siibine qarrama waan biraa qara'an narraa bakka ture warri ammaan kana gartee amma utaalu kuni qabsoo maaster pilaaniidhaan hin dhufu san dura dhuftu qabsoo kun Usmaan yoo Muusaa gartee ijoollee isaa faca'ee dirreerra jira bara maal itti harkane qabsoorraa kanumaanuu gartee ija nama kokkotanati wanni nama hin geenye hundi gartee waan biraa asutanii haasawa dhugaa jirtu siinime oromummaa taate oromummaadha oromummaa yoon ta'in ittuma dhiisa namuu qophiidha teenyaas gartee bishaan hin tufu teenyaas bishaan hin tufu qophii akkuma gartee gaafa kan hoggaa gartee Minilik gartee xaafii gundoo guutee erge xaafii gartee gundoo guutee gartee guutee gartee bakar waaretti ergu nutis qondootti guunne ergineef nutis qondoodha agaggas qondoo barbaree naachoo yaaqaaxxilalu zigijjuu jechuudha bo qophii kanaafuu dhumarratti duuba galatoomi waboodha jechuudha waboo waan akka keessa jirtu miskiina rabbiiti waboo miskiina rabbiiti irraas ijoollee nyaatti gubachuu jiraati miskiina rabbiiti waboo miskiina rabbiiti ni qabdi bilisoomneeti waboodha waboodha inni balleessi dhufee dhiifama haa gaafatu ummata hawaasa bal'aa dhiifama haa gaafatu as ba'ee akka isaatiilleen akkatti galatoomaa jiraachisu galatoome Kadir ibsa bal'aa nu kennu keetiif hedduu baay'isee si galateeffadha. Asirratti dhugaadhaan dubbadheef dhugaa jirtu waa takka naan godhu siif hin himu waa takka naan godhu gaafa wayyaaneen na hiitee hundarraa baqate qarshii kudhanii mana hidhaati huccuu ciramtuu gaambeellaan naa kennite hin ba'e maal naa godhe biyya qabsiise moo biyya alaattu saree na godheeti maal naa godhe maali qabsoon silaa ummata kiyya kabajee kana nan godhu ture seenaa xiyya barreessee naa kaaya ture. siifin himu tuffii ummata kiyyaaf qabaniif kana godhani tuffii Harargee irraa qabaniif kana godhani tuffii Harargee irraa qabaniif Jaarraa Abbaa Gadaa tuqani tuffii gartee Oromoo gartee lafa sanii irraa qabaniif waamee qalallaaqani siifin hima kabajaa teenya silaa qabaatanii kabajaa gartee nuti qabsoo keessatti qabnuuf silaa qabaatanii badanuun tuttuqan ture gartee akka akkasiiti kanaafuu walitaan waliin sirbina waliitaa'uu baannu walitti sirbinu shaggooyyeen badiin qabdu fitadheetiin jira nagatti naa turi hedduu naa jiraadhu leencaa kiyya hedduun si galateeffadha baay'ee kana caalaa guyyaa biraatiin siin invite si godhaa hedduu naa galatoome. Mee daawwattoota keenya bilbilaatu bakka adda addaatiin bu'aa jira amma keessummaa bilbilaa qeeballaa. Mee sheekha dhageessa? Mee waan keessummaas qabatee dhufuun oltu waan jiru yaadan qaba.
ما بأوروبا را بالبلا بواجر هنا كيبرو أوروبا جي ترجع أوكي أيامي أبليس خينيا وان يادا قبضو في وان يادا بفتو وانا مزوري هاسوا جرورتي يادا قبضو قباب شيتي نوف دبرس tole galatoomi ulfaadhu akkasuma marraa golee aldir martuutii fi hundi warree yaada fannatan hundinuu sheexillee isaa ji'aa galatoomanii asis galatoome waan kana godhaa jirtu akkasuma wali dhageeffataa jiruuti maali seete rakkinni kuni amiir takka gurbaa ammaa kana yaada kana kaase isarraa himiti bakka inni irraa heetu jira amma namni warra ayyuufaan takka kumarraa afaan dubbachuu sodaata waan kana gartee wanni kun abbaa caalaa lataatu amma dura Noorweeyitti Oromoo ta'anniyyaa yeroo walgahii irratti namni gaafatee ture abbaa caalaatti waan janiini Oromoo ta'anniyyaa kana gartee Sumaaleen dhawaati jirti fixaa jiranii ummata kana maaliif dirmachuu dhabdanii janii gaafannaanii ummanni anniyyaa isaantu gartee dhawee keessa nu baase kanaafuu galata isaaniiti jegartee dhaarraa ta'uun isaanii galata isaaniiti jechuudha. Akka wanni kun Amiir maayikiraafoona namaatu keessaan haasawe malee Amiir waan kana itti yaadee takka waan kana gartee maakama lafaa ka'ee beekumsaan dubbatee miti. Hoggayyuu maayikiraafoona inni fayyadaman. Nama keenya nama dadhabaa waan takka bal'isee yaaduu hin dandeenye nama kanaa keessaan haasoo uummanni kun hoggayyuu garuu maal asirratti ilaalle wanni amma namni dhiifama gaafate Amiir nam tokko garuu akka jaarmeetti namni tokko jaarmee keessa jiraate maqaa jaarmee kanaatiin amma dura abbaa caalaa lataadhaa akkana jee arraas deebi'ee Khadiir martuu eenyu Amiir takka gurbaan dafi laalchuu kuni yaada kana deebisee dubbachuun isaa karoora isaan qaban yaada isaan haasawaa jiran namni kun Amiir nama walgahii hora sabaa irratti taa'ee irratti deemee dhaqee achirraa nama jaaruudhaaf achirraa deemee jibti dhaqee ture nama waan gartee haasoo bal'aa jira kanaa wajjin jaarmiyaa kanaa wajjin qabu jechuudha. Uummanni anniyyaa ummata qabeenya isaaniitiif lubbuu isaanii qabsoo fakkeenyaaf dhugaa Oromoon hundi qabsoo walqixa godhe uummanni Oromolleen akkuma Oromoon anniyyailleen akkuma Oromooti biratti toora qaban waan qaban galata silaa Oromoo biraa jechuun Oromoo biraa irraas galata ni qabanii jaarmee kana biraa galata qaban silaa qaban uummanni kuni uummata ilmaanii fi ijoolleedhaa fi haadhaa fi abbaa akka maatitti qabsoo sana lubbuu namaa qofa kennine qabsoo sana manaa qubsuma keessa jirru wajjiin qabsoo sana godhe uummanni anniyya ummata loon isaanii mootummaa wayyaanee gaara isaanii xiyyaaraan gartee ibidda dhabee qabeenya isaaniitti manaa wajjin qubee ijoollee wajjin alatti baha. Uummanni kun qabsoo Oromootiif dahannoo ta'ee yeroo adda bilisummaa Oromoo bakka hunda keessaa dhabamte uummata dahoo sabaa dahoo waraanaaf ta'ee achi keessatti waraana nyaachisee ijoollee isaanii agabsee waraana nyaachisaa ture. ummata kanaatu arraan sana galata dhabe dubbiin Amiirii miti Amiir maayikiraafoona namaatu keessaan haasawatti jira jaarmeatu keessaan haasawaa jira warreen akka Khadiir martuudha warreen akka fakkeenyaaf kumarraa goleedha wanni nuti isiniin jennu yoo kadama dhageessan taate qabsoon tuni qabsoo sabaa yoo kataatu taate qabsoon sababallee qabdii ummata Oromoo irratti nama Oromoo irratti duulu wajjin dhaabbattanii ummata Oromoo irratti hin duulina isin jaalanna kabaja guutuu isin qabna ittisallee isin godhaa jirra Khadiiris nama qabsoo kana keessatti shoora guddaa jiruu isallee dhabe galata guddaa qaba garuu namni wajjin jaarmeen wajjin dhaabbachaa jirtan kun jaarmee kutaa bakka bu'uumi jaarmee wallaga bu'uumiti bakka bu'uumiti jaarmee argee bakka bu'uumiti warri jaarmee kana keessa wal ga'ee jiru nama aboo haftee dhaabbadhu saba kanaaf dalaynaa jirra saba kana
kana gartee garaa murru saba kanaaf hojjennaa warra jawal qabuu danda'u warra hoggayyuu udaan keessa gangalachaati nama halee dabarten been nama boruuruuf tun been nama waan irra keessa jiru been kanaaf absoon oromoodha ummata oromoodha duwiddaa garaa gosaa fi gandaa walitti godhu guyyaa takka gosa dubbatan hogguu fedhan maatu amantii keessa seenan maali namnummaan akkanatti yaadu amiir wanni jowaan warri waaree haasoo ijoolleen waarii haasoo itti jedhan warri waaree haasoo wanni amiir haasawaa jiru waan karoora lafa dheeraa abbaa caalaa lataan urweetti haasise ragaa qabatamaadha lafa namoonni waan waggeessanii dirmaatee jirus jira har'aan tana aggaammiin takka balaaleffannaan oromoota inni jala dhiyaatatuun oromoo inni yaatiif qofaaf hin deemu oromoota mara kaabaa fi kibba bahaa fi dhiyaa laallatti namni har'aan tana namoota gartee fakkeenyaaf qabsoo oromoo tanaaf hundee ta'ee qabsoo tana gadhaabe namni nuti ijoolleen anniyyaa dhuguma rabbitti rakkina nuti keessa ture rakkina laafaa miti haadhaa fi abbootiin keenya hanga irbaata takka hiraata keenya nu agabsanii waraana bilisummaa oromootiif kenna waan gartee qabsoo tana waan bilisummaa oromoo irratti qabsoo tana har'aan tanu jaatamni kun jaatamni oromoo fayyaduu faallaa qabsoo oromootiif faallaa taran jennee jala gartee guban بين خدابتون أمريكا بدي فما قامت سلطان جار مهنا دي فما قامت فوق أبابات على تاتي بدي فما قامت فما أمير واني أمير دوري أمير وانا راجلا كورا سبرت وانا جواتوران إجيب تيرلي دجيت دوري جل تيرلي أرجني دوران مالي أمير وارف راحلة ما خير تبتو أنا وني مازان دمني أدان أمير أما أورو أدان قودورا أمير فيدمني أورو ترى كتير باس بربادن أنا جلا أدينه إيموشنال وسونتان ديبي سا برباد شفتو تاتي أمة خنا ديبي سون تقفى دوا نيكوني أورو داران تربك كرتي فكني أمة نكون جدو أورو ما نسيب برو كنتي كوني أوصل ثاني ننتاني إيجا إلما أورو تيني سدركا سامبردا أبصو أمة نكاي نكرتي من نتي قولين سدركا سامبردا بريجي أرى إنسان أورو ما نبرتي دو برتي أرى سدركا سامبردا أورو ما نبرتي دي أورو ما نبرتي رجيم ummanni oromoodhaa kaaba kibba baasee dammaqe ummanni kuni sadarkaan isaan yaadan sadarkaa duritti yaadan har'aan tana yeroo ammatti yaaduu danda'a kanaaf hedduun dheereyse angarbatti hin gabaabsa ummanni kun oromoorraa dhaabbachuun dirqama kanaaf dhiifama gaafata jedhanii namni waan akkanaa haatuun oromoon gabbaatanii waan kana kaaba kibba baafii dhiyoo osoo hin jenne oromoon nuti waan tokkoon dubbatanii balaaleffachuu qabdan keenyaaf tabaa'oo sagalee adda bilisummaa oromoo tajaajilu naannoo inni yaa keessatti kana goone naannoo bakka kanatti kana goone jettee wanni isiin haasoytu achi keessatti fakkeenyaaf waraanni keenya waraanni waboodhaa biyya keessa jiru ummata naannoo sanii fiqqisiisuudhaaf wanni isaan godhaniif ummata naannoo san jiru fiqqisiisuu lafarraa dhabamsiisuudha fakkeenyaaf baalee fi shawaadhaaf namni kanaaf ummanni kuni osoo gartee fakkeenyaaf dhugaadhaan qabsoodhaan akka deeman taate silaa gartee naannoo itti tarkaanfii keessatti dhiman tarkaanfii isaa fudhatan waan hin jirre ololaan taa'anii akka oromoon gartee itti keessatti namni shakkiidhaan takkaa isaan ajjeesu nama jajjabaa keessaa dhabamsiisu irratti wal hojjechaa jiru jechuudha saree tokkoo maraatte jirisidhaa nama qiniinte ummanni kun sadarkaa sanii gabbu'ee jira jechuudha har'a sadarkaa sanirra waan jiraniif oromoon waan kana osoo loogiidhaan kutaadhaaf naannoo fi loqota kana namni fide ummata kana ummanni kun okkuu siyaasa milkaa'uu dadhabanii wanni isaan godhan gaddeebi'anii kutaaf naannoodhaa fi amantitti namatti qoodu barbaadan tura garuu oromoon jalaa jechuudha kamatti fidin hanga danda'anitti ammoo keessattuu maaliif fayyadaman kutaadhaan nama waliin ta'uu fayyadamanii jiru amma ni gahaa hinaf kanaan afaan guutanneetti didaniitti fufanii sangaa waliin jiraannaa kanaaf galatomaa ulfaata obboleessi
jalan aku nuke legal. Ayyee maqaa uummata Oromoo bal'aatiin hedduu si galateeffannaa nagaan nu jiraadhu. amma dubbii takka waa hedduu la dubbachuu barbaada waan tokkotu jira dhugaa jirtu akka ragaa wajjin lafa isinii kaaya jechuudha. Walabummaa Oromiyaa nama dhufi gurbaa tokko ammoo biyya Austraaliyaa irraa namni waraana adda bilisummaa Oromoo waraana ABO biyyaa baase ummata Oromooti namni ABO ari'ee biyyaa baase waraana ABO hidhatti guursise ummata Oromooti jedhe. Yes dhugaadha. Tigree miti namni ummata waraana adda bilisummaa Oromoo ari'ee biyyaa baase ka waraana adda bilisummaa Oromoo fixe ka waraana adda bilisummaa Oromoo hidhatti guursise ummata Oromooti. Akkamaan kijiba yoo mara ufuma of kijibna malee ragaa wajjin isinii qopheessa jechuudha. Bakka amma isin agartan kana gammoojjii Harargee kana Aaniyya keessatti Sawweena keessatti Qaachan keessatti Dalloo Mannaa keessatti bakka amma ummanni irraa buqqa'e kana hunda ummanni kuni kanaan dura ABO lolaa ture. ABO bishaan dhoobatee beelessee ari'ee yaasee halkanii guyyaa rakkisaa ture. Ragaa isinii fi dame'ani naannoo ani beeku keessatti fakkeenya ijoolleen dambal as keessa ni jirtanii dambal jechuudha ni jirtan jechuu bara 90 meeqan beeku garuu bara fagoo bara 80 akka lakkoofsa bashaatti 85 moo maali ijoolleen dambal Baalee ni jirtanii ragaaf jechuu dambal Baalee ni jirtanii mi dambal Shaffilaa ni jirtanii mi gaafa ummanni qote bulaan Shaffila jechuu dambalii ka'ee gammoojjii Suraarati ijoollee jahaa ABO qabee Tigree tokkocha qofatu dambal taa'ee eega gaafa ummanni qabee tokko qilee kaayee jechuu ummannummaan Oromoon kun agartanii qilee kaayanii waraana bilisummaa Oromoo tokko hallayyatti darbanii ajjeesanii nama sadii qabanii harree yaabbachiisanii gabayaa keessa waraana ABO'ti jedhanii gaafa oofan ni yaadattanii ijoolleen Shaffilaa ni beektan gaafsan jechuu ani xiqqaa ta'ee bakka san jiraa imimmaan boo'e jechuu dadhabee qote bulaan kun gartee maancaa guuratee waraana ABO'tti gaafa Shaffila guyyaa gabayaa dambal keessa bara 19 dambal gabayaa harree yaabbachiisanii waraana adda bilisummaa Oromoo osoo nuti Oromoodha jedhan fuudhanii tumanii caccabsanii qote bulaan kun jechuu Tigree tokkochatti kennanii Tigreen irraa dhoogge jechuu qote bulaan kun ABO tume kana qofaa miti ijoolleen caffaa odaa caffooni jirtanii Baalee odaa caffooni jirtanii Ramadaana keessa bara san yaadadhu nama lama osoo salaatatti jiran faxara irratti Sheekh Kadiirii fi Sheekh Jeelaan nama jedhamu war ABO'dha jedhanii immoo itti fide namichi itti fide jechuu obboleessi jaraallee jira Huseen jedhama kun biyya Ameerikaa jira ragaa naa baya sagaleen kee xiqqeessime guddi sagalee sitti ol fuudhame biyya Ameerikaa jira Huseen amma baqatee biyya Ameerikaa gannaaletti goobbatti bara 2 hidhame dhageettanii achitti gammoojjisanitti ajjeesanii nama 2 salaata irratti ajjeesan odaa cafoo ijoolleen ni jirtan ragaa baatan jechuu namni gaafa san ajjeesisiise milishaa gandaa Oromoodha jechuu Tigreen takkichi keessan jiru mee ijoolleen Sakiinaa yookaan elellee ni jirtanii Diida'aan keessatti Muhammad Mooyyee faa ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo ka Ilfinesh Qannoo dhagaafaa keessa jirtu dubbii deebisuu fi barbaadaa caffeeraa fi miraamis fa'atu wayyaanetu akka nu godhe wayyaanetu akkas nu godhe wayyaaneen takka Oromoo goone wayyaaneen takka Oromootu Oromoo ajjeesaa ture waraana adda bilisummaa Oromoo ka fixe qote bulaa har'a
beeloyne rakkanne liyyuu poolisiin akka nu goote jedhu kanatuyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo ficcisiisaa ture. Warra gammoojjii kana ficcisiisaa ture jechuu. Tigree wajjin hidhatee aniyya akkana jedheeti gurbaan waan hin jirre nurra kaayeti maali eenyu maal wal kijibuun faayidaa maal qaba eenyu ka tokkome Tigreetu biyya beekamoo eenyutu biyya beeka dhugaa dubbate gurbaan gowwaa jettanii itti aartan dhugaa dubbate ganda keenya ragaa wajjin isinii fide harragee qofaa miti Arsii baakisatti bakka maratti waraana abaa'oo dararaa ture ka hiisisaa ture ka ficcisiisaa ture gosuma nu beenu fi Baale keessatti agartanii kanaan dura interview godhe gurbaa mucaa namicha Baale kamiilli caccabe biyya Awurooppaa jiru san garte eenyuun warruma gindhiir kanaami warruma sawweenaa kanaami waraanni adda bilisummaa Oromoo bishaan akkan dhuune summii itti naqaafi ture Tigree tamtu biyya Oromoo baase Tigree kamtu Oromoo hiisise kijiban oofina jara kenna gurbaan waan beeku tiishaneetu nutti ergee maali nu godhe dhugaa dubbate waan dhiifama gaafatu takkaayyuu hin qabu gurbaan dhiifama waan gaafatu hin qabu namni Oromoo ficcisiisaa ture waraana adda bilisummaa Oromoo mee achi ammallee bira isinii dabra ijoolleen keellaa ni jirtanii keellaa shirka keessa ni jirtanii ijoolleen shirkaa ni jirtanii gaafa islaamikiin dhufte jechuun waraanni jaarraa abbaa gadaa dhufe masgiidatti waamanii jara salaataa jiru masgiida keessatti waraanni jaarraa abbaa gadaa jechuun muxawwaadha gaafsan jechuun islaamikiin gaafa dhufte keellatti wajjumaan salaate jechuun gabareen maan kun gartee gabaree makeenya kanatu badaadha mujrima qotee bulaan isin agartan kuni maal dhugaa walitti himuun faayidaan qabu masgiidatti waamsee Tigreetti waame wajjin salaatee wajjinaatee Tigreetti waamee Tigree ficcisiisaa ture jechuun waraana jaarraa guyyaa takkatti nama 60 ajjeesise qotee bulaan kun Tigree tamtuyyuu Oromoo kanatu ABO'dha kanatu oppoodii addaan beeka kamtu addaan beeka dhugaa walitti himna har'allee ta'an guyyaa har'allee ta'anan ijoolleen amma asirraa qabamte asirraa qabsiise amma dheengaddaa waan takka hin dubbanne boonsaa margaa hin beeytanii saahiba kiisan hin beeytanii namni asii qabsiise jechuu har'a waan tokko si dubbachuu barbaadayyu namni magaalaa tana keessatti qabsiisee poolisa jala tokkomee jedhe ijoollee Arsiiti ijoollee Arsiiti jechuu ijoollee Baaleeti qabsiisee akka inni qabamee asitti hidhamee ambaasitti kennamee karchallee bu'u namni gooseenunni maa wakki jibna yaa Oromoo beekan cal'ifneetuma wayyaane jenna malee wayyaane wayitu nun tuine Tigree wayitu nun tuine Amaarri wayitu nun tuine namni nu ajjeesaa jiru Oromoma namni ummata Oromoo fixaa jiru ka basaasaa jiru kana summinatti godhuuf na ajjeesuuf halkanii na barbaadaa jiru qarshii 500 fudhateen ajjeesuuf na barbaadu ijoollee baay'ee eenyu jaalata lammii mucaa Jimmaa ka amma waraana seenisan gartaniimi namni asii qabsiisee nun ijoollee Oromooti miti namni Oromoo baay'ee miliyoonan qabsiisaa jiru ka hiisisaa jiru ka ficcisiisaa jiru Oromoodha bar beekan nu sobneetumaan bara meeqaa osumaa beeynu waa meeqa jechuu seenaa meeqa osoo beeynu har'aa miti gaafa harma muraa fi harka muraa aanolee jedhan sanuu Amaaraa miti ka harkaa fi harmallee ummata Oromoo irraa mursisiise Oromoota shawaati jechuu warri dibbee dhahee beekan waa meeqa osoo beeynu cal'ifne jechuu Oromoota shawaati warri millikii wajjin dhufee dibbee dhooyisee goobana daaceefaa wajjin farda yaabbate gaafsan ficcisiise Amaaraa miti beekan Amaarri harka nurraa muree maali jennii ada walir qabna malee warri sameen shawaa warri jedhamu kana Masfiin Fayyisaallee gaaf tokko dubbate maal gootanii nama maqaa balleessan jedhe namni nu fixaa jiru namni wal fixaa jiru namni wal hiisaa jiru jara keenya mee asumarrattu nagartaniimi osoo na arge kana ajjeesuu barbaadu Oromoo maami Ahmadiin akkamitti ajjeefna jedhee halkan guyyaa hirriba naa dhabu nama Oromooti malee Tigreen afaan kiyya beekti moo Tigree komintii naa barreessa moo Tigreetu na arrabsa moo bakka angalu beekti moo jiruutiyya beekti moo waanii kiyya beekti dubbiin ijoonan jechuu barbaadu har'a katakku waa'ee baay'ee aare dhugaa rabbiitti eenyu
viidiyoo meeqatu bee gurbaa san amma irratti duulanii aanniya arrabsee akkana jedheeni aanniyatu abaa ollole jedhaniini maali jedhaniini Amiir mucaa Amiir jedhamu ka biyya Austraaliyaa san agartanii jara keenyan kijibinaan sobinaa dhugaadha. Harargee keessaa namni abaa'oo xaragee baase Tigree wajjiin qawwee hidhate wajjiin ka'e qote bulaa horsiise bulaa Harargeeti. Baale keessaa wanni ammoo abaa'oo waraana adda bilisummaa Oromoo ficcisiisee hiisisee lafarraa duguuge qote bulaa Baaletii fi horsiise bulaa Baaleeti. Boorana keessaa adda bilisummaa Oromoo ficcisiisee lafarraa dhabamsiise horsiise bulaa Booranaati jechuu Oromoodha. Mee waraanni adda bilisummaa Oromoo miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo as keessa jirtan kana dhageettan baay'eetu jira jechuu. Mee eenyutti isinii lolaa ture rabbi sodaadhati. Namni adala ofitti qabuuf mee waa hin dubbannu jechaaf cal'isa. Baay'een Oromoonni beeka jechuu. Oromoonni baay'een ni beeka. Osuma beekan achi qabnee wayyaaneetu nu miidhe wayyaaneen ajajame jenna. Wayyaanee wayitiyyuu miti kan nu miidhe. Oromootu nu fixe. Ijoollee ta'e afachu amma ijoollee nama qabsiisanii jedhan kana mee warra maakalaayii geessan kana Qilinxoon geessan kana Baalirraa qabanii Wallagga keessaa qabanii Tigreetu hiriira bahee isaa beeka. Sobdanii agaaziin jedhina jara kenna. Agaazii wayitiyyuu miti. Kantiibaa gandatuyyuu itti murteesse ani nama hursoo ganda kennaa qabamee deemeen beeku. Hursootti nama hidhameen beeku. Nama asallatti hidhameen beeku. Tigreetu ganda keenya lo'e. Bulchaa gandaattu aanaa wajjin namni fira keenyaa jechuun namni fira kiyyaa kanaan fira gurbaa tokko ganda keenyaa hin beeka namni hedduun ni beeka. Maqaa dha'uun barbaadu biyyaa baqachiisanii amma biyyaa bade jechuudha. Hursoo waggaa 3 hiissan. Namni qabsiisee hursoo warra gandaa jechuudha qote bulaa kana. Waltajjiratti wal wanjalanii mee dalloo mannaa ni jirtan ijoolleen dalloo mannaa. Dayyuu jirtanii. Muhammad Dayyuu faani beektan jechuudha dalloo mannaatti. Namni waltajjii gaafsaniin cal'isee tumaan taa'ee dhageeffadhe dhugaa rabbii dalloo mannaatti. Muhammad Dayyuu jedhanii Muhammad Dayyuu beekamaadha. Miseensa cimaa adda bilisummaa Oromooti. Inni waakkatee jennaan waltajjiirratti ol kaatee gabareen tun jechuudha ragaa itti baate. Daangaan dabrina. Shaneen akkas nu goote shaneen akkas nu fixxee maaliin jedhina. Shaneen wanni isiin nama fixxeef amma angaasan falle nama akkana ajjeefte akkam abbaa isii haa taatu. Abaa'oon akkas nu goote yoo qalqalaati taate akkam si haa gootu baga qalteeyyu. Abaa'oon akkatti nu qaltee maalii nu qalte yoo ati kijibduu taate isaa bosona taa'ee siif jecha bosona galu. Siif jecha ammoo beelahee dheebotu. Ati jala deemtee Tigreetti waamte akkamitti si dhiisa. Baga qaltee nama maqaa lakkoo'isa wanni lakkoo'isa nama akkana achitti ajjeefte qote bulaa akkana akkas ajjeefte maali akkana ajjeefte osuma beenu nuti haa qabsotti abaa'oon jabaattuuf qeeqe malee ani abaa'oo jibbaan qabu hin beena akkattiin ajjeefne lafa akkaanee hin ajjeefne jechuudha. Fuula irraa qaltee hidhii irraa murteef maali isatuuyyuu kijibaadha. Isatuuyyuu dhaqee Tigreetti hima jechuudha. Dhageettanii kana jechuun amma warri amma shanee jettan kun hin sodaattanii beektanii ufii kijibtu qalqallaa miisin qalqalladha. Qalqallaa waan taataniif waan ufii kijibduu taataniif deemtanii Tigreetti waan himtaniif abaa'oon nu jiilchitii nu dhiiftu nuti waan ammoo basaastuu ta'aneef basaastota jechuu guutuun isii bar nu dhiiftu jechaaf ammoo akkatti birdiifatanii abaa'oo arrabsan jechuu. Ani awalwaan illee miti dhagaa asitti maan haa jabaattuu Daawud Ibsaa hin taane dhugaadha hin taane maaliifi jijjiiramni haa dhufu jechaafi malee adda bilisummaa Oromoo namni tokkooyyuu Oromoo ta'ee ka jibbu hin jiru. Daangaa hin dabrina dhugaa rabbi daangaa dabraa jirtan shanee jettanii hisaabaa bahaa jirtan haganumatti dhaabaa kana kalammataati. Viidiyoo dheengaddaa tokko argitanii jirtan jechuun Naziir haadha Nuuraa. Ana rabsuullee hin barbaadu. Dhugaa rabbii yaa Oromoo mee dhuguma rabbii ta
oromummaa san walillee haa qeenu Ahmad akkana haa jennu namni afaan Amaaratiin Onag biyya gana xaluu heddi Onagtu akkana godhe Onag leeba jedhee akka wayyaanetti afaan Amaaratiin haga fedhan yoo wal jibban haga fedhan siyaasarratti wal dhaban akkasitti namni diina duratti wal saaxila mee laala ijoollee dhugaa rabbiitti meemma misraaq sun maraatullee haa taatu homa feete haa dubbattu akkuma feete arusii maalii ebalullee nallee arrabsitu abbaa feete arrabsitu garuu itti sabaan baaftu masfiin sallaala mee masfiin sallaala osoo waan fedhe ta'e dhagaa Oromoo irratti hin darbu mee xiinxallaa laala Itoophiyaa andinnati maalii andinnati haa jedhu malee dhagaa Oromoo irratti hin darbu mana Oromoo Amaara irraa birrii fuudhee OMN hin gargaara Amaara irraa birrii guurate miskiina Oromooti fi ijoolleen inni biyyatti Adaamaa keessatti gargaaruun sun garti yataamaa ijoollee haadha abbaa hin qabne ilmaan Oromootiin ijaara jechuudha hin tuqu Amaarri akka hin ijaaramne darajja'inaa tokkummaa bada jedha mee Oromoon hin darajjinaa jedhe takkuu jedheen beeka Oromoon hin ijaaramin jedhee beeka hin tuqu abadan hin tuqu nuti abba Itoophiyaa tanaa nutu qabaa jedha malee alaaballee haa qabatu akka isatti fakkaatetti Oromoof dalagaa jira jechuudha Misraaq Tasfaayillee hin tuqina dhugaa rabbiitti maaliif waa siyaasan beektu walumaan beeynamii bara dabree waa takka afaan Oromootu amma qajeelfattee haasoyte malee afaanuma Oromootuun beektu shanee jedhan tanaayyuun beektu amma ijoolleen agartee sirba dhageeffattee xiqqoo wayyooyte jette jechuudha amma kaleessa yoo agartanii jettan aanallee arrabsituu jawaarillee arrabsituu akka itti fakkaatetti hin gorsa garuu osoo akka carraa taatee na dhageette adde akka carraa taatee yoo na dhageette adde Misraaq jechuudha dhagaa adda bilisummaa Oromoo jechuun Misraaqin beektu nu banne adda bilisummaa Oromoo jechuu qajeelte hin dhageettanii sagalee adda bilisummaa Oromoo jechuun ka ummata Oromoo hundaa yaadu ani adda bilisummaa Oromoon beeka qajeelee beeka kaayoo fi karoora adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin deemee ture karoorri adda bilisummaa Oromoo ni beeka sagaleen dhageettanii hin dhageenyu jirra deemi namni hin dhageenyu jette dhageettanii wannan dhaamu fi barbaadu eega adda bilisummaa ummata Oromooti jenne yaa adda Misraaq akka carraa taate viidiyoo addaatti dalagaa fi dhiisaayee irratti dhaabaa kana asumatti dhaaba asumarratti dhaaba kanaafuu dubbiin ijoon an dubbachuu dhufe jechuudha gurbaa Amiir irratti duulaa jirtan akka waan guddaa gootanii waan guddatanii dhiifama gaafachuu didee sheexaliilaa waamaa aaniyyaatti duulee okay warri aaniyyaa mee abdiilee akkasitti ummata buqqise aaniyya keessa ummata fixe guyyaa takka waraabdanii viidiyoo waan nama ajabsiisaa bar guyyaa takka mee abdiilee nu miidhe abdiilee akkana nu godhe liyu poolisiin nu ajjeese jettanii guyyaa waraabdanii beeytanii wayyaanee guyyaa takka hin balaaleffanne garuu gurbaa tokkocha ka ufiifuu waayyuun beeme haa waayyuun beeku haa jennuuni gurbaa tokkocha akkas jedhee dubbiin isaa sun dhugaadha aaniyya qofaa miti Oromoo hundatu gantuudha maal wal kijibna ka wal fixaa ture haga ammaa ka wal ajjeesu fakkeenya an Tigree sodaadhu Amaara sodaadhu ka sodaatan rabbumaami Amaara waana godhaa Amaara na hiisisaa Amaaratu na ajjeesa jedheen sodaadhu namni ajjeesullee Oromoodha namni hiisisullee Oromoodha kun beekamaadha namni martuu ni beeka namni hundinuu ni beeka namni hundinuu ni beeka haasa waliin dha'uu fi waa'ee misgaanuu leesila kana sirritti beeka namni Oromoo ajjeesu Oromoodha diinni Oromoo Oromoma dhuga ayna dhoyti bar akka heexoo dhoyti dhugaan jirtu dhugaan akka heexoo dhoyti wanni dubbiin tiisitti dhoytuuf maali dhugaadha namni Oromoo heessaa jiru jara keenya sila aqli maqabaadhaasi sida ke eenyutu beeka Tigreen afaan Oromoo hin beektu Tigreen takkittiin komintii naa kennaan jirtu waan badhu takkitti Tigreen ta beektu hin jirtu
Tigreen takka waan an dubbataan hin beektu. Warri komiitiin namni 220 amma sirratti na dhageeffatu 30 amma sirratti na dhageeffatu kun guutuun Oromoodha. Maal dubbadhee kii Tigreen beekti? Ani maal dubbadhee Tigreen waan an dubbadhu beekti? Isinuma na dhagaa na tokko mullee namni hiisullee namni ajjeesullee isinuma jechuu. Malee Tigreen as galan jirtu kuno. Maal dubbadhee maqaan kiyya eessa gantii kiyya eessa waan an ta'e takka Tigreen takka na beektu hin jirtu. Akkuma san jechuu qeerroo Oromoo ka hidhame kana Baqqalaa Garbaa fa'allee Dokolaa fa'allee kun asumatti tokkumanii ka itti qabsiisee eessa galaa eessa jira namni si ajjeesu Oromoodha. Kana dhugaa walitti himaa beekan sobnee wayyaanee jenna malee wayyaanee wayiitiyyuu miti. Wayyaaneen ganda keenya hin beektu karaa hin beektu afaan hin beektu. Ka masakeefitu ka afaan hiikuuf ka bakka nu jirru beeku nama Oromooti. Ka ijoollee Oromoo hiisaa jiru. Maakalaawii keessa afachu nama tokko Dambidoollo Wallagga keessa Harargee kunoo gaara mul'ati. Gaara mul'ataati namni kun hiriirba jettee Tigreen beekti. Baale kunoo gobbaa fuutee Haji Hussein eenyu sanfaa achii ka fuudhee Maakalaawii geesse Tigreetu beekee achi. Tigreen baay'atteetumaan bakka mara Oromiyaa tana guutuu beeytee fuutee Maakalaawitti hiisifti. Jara keenya osoo beenu wallaalina. Namni uummata Oromoo fixe. Namni uummata Oromoo ajjeesaa jiru. Namni uummata Oromoo hiisaa jiru. Oromoodha. Dhugaan jirtu tana. Kana mara manneen gowwoomee lakke sila ufumaa wal fixaa jirra. Dhugaan jirtu kana malee Tigree wayiitu kan ufitte hin jirtu. Tigree wayiitu baay'eessan jirtu. Tigree wayiitu beekana adaba qabuuf gaazii jettan. Waan poolisiin Oromiyaa fi korri bittinneessa ajjeese. Beekan somnee afaan adaba ofirra qabna malee Oromootu wal ajjeese akka namni hin jenneef agaaziin nu ajjeese maaliin nu ajjeese. Agaazii maal eenyu agaazii akkamitti beekee dhufa agaaziin. Eenyutu agaazii waamee fida. Abdulqaadirii miti. Eenyutu uummata kanarraa deebise Abdulqaadirii miti. Dhugaa jirtu walitti hima. Caffeeraan misbaga dhufte. Dubbiitee sansaniif amma dhufe dhimma guddaa gootanii gurbaa miskiina imimmaan boochifeen maqaan isaa ka Austraaliyaa jiru kan Amiir warra Anniyyaattuuyyuu abaa'oo biyyaa baase Anniyya qofaa miti warra Baaleeti. Warra Baaleeti, warra Arsiiti, warra Jimmaati, warra Wallaggaati, warra Shawaati, warra Booranaati. Oromoo guutuutu adda bilisummaa Oromootti duulee biyyaa baase mul'attu fambisee jara qofaa miti liyyuu poolisii tana wajjin dhaabatee Tigree wajjin dhaabatee ka itti lole qote bulaa har'aa kana jechu. Kunoo booda Rabbiin deebisee jazaa Rabbi deebisee iyyuu bara waan takka walaalle jenna. Uummata akkatti amma liyyuu poolisiin buqqiftee beela fi dhukkee itti kaafte kana dubartiin tullee jechuudha rakkattee dhukkeen itti kaatan Tigree qallabaa turte kanaan dura. Adii walitti himuu wayya. Amma garaanu nyaatanii nin boonyaa fi beeta kanaan dura Tigree qallabaa turte. Qote bulaan har'a akkatti hudduu keessa wanni ol dhiittu kana Tigreen ol dhiittee liyyuu poolisiin dhukkee itti kaaftu kana garte namni adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromoo asan keessa jiru. Ardaa tarree keessa. Hirphaan furee fa ardaa tarreetti gindiriitti namni hiisee nun Oromoo tanaa miti Oromoo tanaa bar numatu qote bulaa kana jechuu qote bulaa kana ministirii qabate mintoofii qabate albeenii qabate waraana abaa'oo teessuma dhoogge garaarge rakkisee kaan fixee ajjeese qote bulaa kana jechuu qawwee irraa hiisisee lafarraa dhamamsiisee wanni godhe kana beeka takkaala goduun nageettu nu ijoolleen achi geettu mucaan sun amma mana naan jedheen nu arafaas sun amma seenuu inni jirraa jedhe warri gindhiirsu warri sawweenaa sun yaa badii teenya osoo gaafa duraa abaa'oo itti dhaabachuu baanne abaa'oo ariinee biyyaa baasuu baanne akkatti sareen nu nyaattuu jette jedhee uummanni qubaaf ciniinaa jedhe. Qote bulaa Oromoo kana jechuu qote bulaa Oromoo tiifattoota Oromoo kanatu iyyuu abaa'oo lolee abaa'oo lafarraa duguugee dhabamsiisee osoo inni yaa Oromoo na dhiisa mee yaa caffeeraamis jaarraa abbaa gadaa Dr. Muhammad Hassan illee dubbate waggaa lama
yaa Oromoo goda keessatti warri hidheenyuun Oromoota argeete miti. Jaarraa abbaa gadaa Dr. Muhammad Hassanillee dubbate qottuu miti isin Oromoo ofiin jaa nuti qottuudha maas siin geenya jedhanii Rabbi rahmata isaa haa godhu. Namni jaarraa abbaa gadaa dararaa ture Oromoota argeete miti. Ari'ee wanni gaara mul'ataatti baasee baaletti jalaa baqachiise. Namni Somaalitti geesse. Eenyunni? Oromoota harargee kana jechuun jaarraa abbaa gadaa kana lolaa turte Oromoon harargeetu jechuun itti duulte. Osoo amma beenu beekamaan usna. Eenyutu elemoo qilxuu fa'aa lolaa ture. Qote bulaa Oromoo kana jechuun. Minishirii hidhate, qawwee hidhate. Ka Oromoo kanaan dura Amaara wajjin fixaa ture eenyuun sira jara kenna waan namni jedhu dhageettanii Rabbi rahmata haa godhuu fi Koloneel Alii Cirrii maal jedhe lollee jedhe Dr. Lollee gaafa tokko nama 500 qabne guutuun jiraattu Oromoo yaa waaqoo kiyya nu dhiisii jedhe Oromoo akkam jennaan Amaaraa miti jedhe kunoo Oromoo Shawaa kana fa'aa garte Generaaltonni isin agartan koloneeltonni Haile Sillaasee tabaalen xayyaara ijoollee Wallaggaatti bar ijoollee Wallaggaa xayyaaraan baalee akkasitti baaleen dhahaa ture dubartii Oromoo akkasitti ulfa garaa baasaa ture Tigreetu xayyaara oofaa Amaara xayyaara oofee beeka ijoollee Dambidoollooti warri xayyaaran dhahee fixe ummata kana lafarraa duguuse warri gaangee masakee dhufee aanoletti abbuu adii walitti himnan hin beeku achi qabaa caccabsee dubbadha. Kaanoletti harma mursii ka dibbee dhahee gaangee masakeetti dhufe Oromoota Shawaati. Ka calanqootti ummata ficcisiise eenyuun Oromoota Shawaati. Amaaraa kamtu beeka. Ka dura deemee nyaata kenneefi waan mara qopheesseefi ufumaa wal finne dhugaan jirtu maal gootanii kije alagaa kamtu nutti luule alagaa ta'u akkas nu godhe. Jara keenya yoo Oromoon amma fakkeenya mee Tigreetamtu na beeka ani waan an ta'eef waan an dubbadhu. Amma nama 230 sirri jiru kana keessa Tigreen takkitti hin jirtu. Isinumaami namni gurbaan kun akkasi gurbaan kun akkana karagaan irratti bahullee ka murtii du'aan irratti dabarsullee isinumaa miti. Ufumaa keenya waliin qabnu dhugaa walitti himuun gaariidha. Kanaafuu mucarraa dhaabadhaa gurbaan dhugate haasonni walabummaa Oromiyaa dubbatellee dhugaadha dubbin isaa namni Oromoo lolaa ture Oromoodha namni adda bilisummaa Oromoo abaa'oo waraana abaa'oo ficcisiisaa ture qote bulaa Oromoo tiifate bulaa Oromoo karabbi jazaa deebi'ee fi kun warra liyyu poolisii itti kaasee kaafte jechuudha Tigreen dhukkee itti kaafte gaafa dura qoroshoon an mataa kiyyaan beeku xiqqaase qoroshoon nu sobaan turre qoroshoon nu kennitee abbee qawwee qabanaan jedhaan turre Tigree qawwee namatti dhukaasaa gaaf dura qawwee takka namatti dhukaaftu jechuudha ummata sobdee jimaa fi sijaaraa yaa jara keenya ummanni Oromoo obbo Lammaa Magarsaallee maal jedhe gaaf tokko beeytani nama ajiifannaa jedhe daangaa Oromiyaa cabsan jedhee nama ajiifannaa keenyumatu nama garaa bitamuu nu beekan jedhe jimaa karaa takkaa fi sijaaraa baakketti takkarran dabru namni Oromoo kun ummata bitamaadha nuti ummata Oromoo ummanni Oromoo ummata bitamaadha ummata wal gurguratu akkatti walitti moo'ee cabsinee gadi ummata wal gurguratu ummatu ma Tigreen mammaaktee waan jettu Oromoon barra biraa burcuqqoo takkarran dabartu jedhaniir biiraa burcuqqoo takka yoo bitteef waan takka obboleessa ofii ajjeesuuf duubatti hin deebi'u jechuudha dhugaan jirtu tana kanaafuu somnee beekan nuti Oromoon tokko Oromoon akkana taanee waliin gurgurannu tokko taane jenna malee ammallee taanan osoo Oromoon mee bara tokko miti baati takka miti guyyaa takka miti sa'a takkatti wal gurgurachuu dhaabde sa'a takka qofa sa'a takka guyyaa kana sa'a 24 keessa sa'a takkitti osoo Oromoo wal gurgurate osoo akka nama tokkootti wal yaadde osoo rakkinna jiruu fi nama waa wallaalellee ka beekaa ta'ellee wallaalallee garte nama keenya mi akka madheen gaddamma nazirdhaa wanni inni dalagisun maali nam wal gurguratuu miti waan fedhan haa taatu abaa'oon feete haa balleessitu diina duratti bahee rabbii keessanii jedhaati mi jara keenya diina duratti bahee Daawud Ibsaa jedhama hattuudha onag
taganxaayi jedhee akkasitti yoo akkas diina duratti afaan diinatiin akkasitti dubbatu san wal gurguratuu miti. Ani naziirratti loluu naziirratti duuluu fi miti naziir qofaa miti ummatuma Oromoo hundatu akkas jechu inni illee sanumarraa dhaale. Haga fedhe yoo ta'e haga fedhe yoo balleesse wallahi alazim osoo abaawwan abbaa kiyya ajjeefte osoo haadhatii ajjeefte alagatti akkas jedhee himu alagatti gartee afaan alagaatiin dhugaa rabbii akka yoo televizyiina keessa wayyaaneen dabarsite ona jettee akkasitti arrabsan gartee santunatti dhagahame dhugaa rabbiitti haga fedhe haga fedhe yoo alagatti wal gurguruun qabu osoo haga fedhe badaan ta'e yoo badaa ta'e afaanuma Oromootiin natti hime afaanuma Oromootiin naqeeqi malee jibbiinsa lafee akkasitti walii qabaachuun suni hamaadha dhugaa rabbiitti haganuma jedhaa fayyaa ta'e galatooma.